Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin ardeebee dhufee jira. Arramoo maal qabattee dhuftee naan jettan akka duraanii farankii yookaan qalbii adda addaati miti wanta qubna garii ta'e qabadhee isinii dhufee daawwattoota keenya. Namni kun jireenya ofii keessatti gizama hundaan kolfu gizama hundaan taphatu arra waan nama gaddisiisu waan baay'ee garaa nama nyaatu waan hunda kennaan mootu mudatuu danda'a jedhee yaade qabadhee isinii dhufee ergaa baay'ee isiniifillee isinii fayyaduudha irraa barattan jedhee abdii qaba daawwattoota keenya. Haga xumura viidiyoo kiyyaa na wajjin tura. Yaada keessan sirriitti na barbaachisa, komentii keessan sirriitti na barbaachisa waan ta'eef yaada keessan itti yaadati. Yaada gaarii karaa kanatu hawwatta, karaa kanatu iyyuu karaa barbaachisaadha waan ta'eettan akka na barreessitan komentii keessan abdii qaba rabbirraayin isinirraayinis daawwattoota kiyyaa irra wanta baay'ee nama gaddisiisu isiniin jedhee jira. Seenaa dhugaatii seenaa osoo hin taane wanta qabatamaan ollaatiyya yookaan goddanyaatiyya irra ga'eedha. Wanta qabatamaan waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee natti dhagahame gara kiyyaa daawwattoota keenya haga xumura viidiyoo kiyyaa na wajji turuudhaan yaada kiyya kanarraa qoodadhaatii komentii keessaniin immootu na jajjabeessa isiniin jedha daawwattoota kiyya baay'ee natti dhagahama gisee yaadadhuu dubbachuun baay'ee natti ulfaata. Isin garuu haga dhumaatti na wajjin turuudhaan yaada kiyya narraa qoodadhaa isiniin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun hin irraanfatina. Kallattii maan gara yaada kiyyaatti seenaa yaadni kee maal inni wanta asirra qabattee dhufte wanta nama gaddisiisaa xiyyatumaa inni yoonaan jettan daawwattoota keenya ollaa xiyya takkatu jira. Nama jireenya waa hedduu keessa tareedha. Waa hedduu argitee haadha ijoolleeti daa'ima qabdi. Biyya Arabaa turtee galtee seenaan isiin mootuu wanti isin barsiise isin fayyada isiniin jedhee biyya Arabaa turtee galtee. Biyya Arabaa turtee galuu bichaa osoo hin taane daawwattoota keenya biyya Arabaa turtee galtee maaltu akka isirra ga'e isinitti hima daawwattoota keenya. Biyya Arabaa waggaa 3 dalaydee jirti. Abbaa manaa qabdi. Isiin yeroo biyya Arabaa jirtus halkan guyyaa osoo hin jenne akkuma isin beektan akkuma anillee beeku dalaydee wanta qabdu garana ergattee mana ijaarattee jiruu fi fooyyeffattee gara biyyaa deebite. Kana bichaa miti daawwattoota keenya waan nama gaddisiisu. Yeroo biyya keessa jirtu akkanuma wajjumaan ollaa tokko turreedha. Nama sirriitti wal beeknudha. Wanti isiin biyya kana keessatti qansiraan isiin hin dalagin hin jiru. Dhiira yoo jedhan hundisaa walitti qabameetiin arrabsamuu qaba jechuu osoo hin taane dhiira tokko rabbiin namarraa haa qabuudha. Dhiira galata hin beekne, dhiira wanta ati gooteef seenaa ati hojii dabarsite duuba garagalee hin laalle rabbi namarraa haa qabu isin jedha daawwattoota keenya. Garanumaan gara seenaa isiitti isin deebisaa. Biyya keessatti Adaamaa kana keessatti boloqqee buyaa wanta jedhamu jira. Isa buutee jireenya ofii daa'ima ofiitiif abbaa manaa ofii jiruu ofii ho'ifachuudhaaf isa buyaa turte seenaa isii gisee taphachiiftu. Barbaree guuruu wanta jedhamu jira. Isa san guurtee mul'ii isii hidhattee daa'imman isii guddifachuudhaaf mana ofii kiraa ofirraa kafaluudhaaf kun hunduyyuu mootu nan hawwaaxaane kun hunduyyuu mootu jiruu kiyya fooyyessuu hin danda'u yoo jettu gara biyya Arabaatti deemtee biyya ofiitirraa baatee daa'imman ofiillee biyya keessa namatti gatattee isa mootu waan hundaayyuu amaanaatti dhiiftee bira gara biyya Arabaa deemtee dalagattee akkuma isiin rakkattee deemte rabbiin mootu nama rakkatu cinaa dhaabataa gargaaree dalagattee waan dalagattes qabattee gara biyya ofii deebitee abbaa manaa ofii wajjin jiruu ho'aa jiradha jettee teettee jireenya ofii itti fufte daa'imman ofii wajjin abbaa manaa ofii wajjin. Abbaan manaa isii garuu yeroo isiin achi deemte dalaydu sanitti ka isiin dalayde irraa manaan haa ijaaru malee baay'ee tole ani daa'iman guddisan jedhu warra ofiitti galchee jira. Isii wajjin rakkatu wanta tokko isiin gargaaran jedhu isiin gara biyya Arabaa irraa deemteerti. Damooza qabaa damooza isaatiin olitti mindaa jechuudha. Mindaa isaatiin dhalattuu isiin immoo dalaydee birri itti ergiti. Birri isiin itti ergisan keessa namni isatti taphaaxare yookaan immoo kana kamiin gooti isaan jedhu jiru mana ijaaraa jira itti malee isiin ka barbaade itti fayyadamee ka barbaade irra oolchaa. Gaafa isiin gara biyya keessaa deebite garuu dubbiin akkas ta'uu dide. Maatiin hunduu gara ijoolleen isaanii gara isaanii dhufanii isiin illee gara mana ofii galtee jireenyi dirqama inni dalagee fida malee isiin dalaydee fiduu hin dhiifte. Biyya Arabaatirraa galtee jirti. Biyya keessatti mindaan qabdu gabiin isii hin dhaabbate. Gabiin isii sababa dhaabbateen jecha wal jibbinsi dhufe. Birriin isii manaan ijaaramee jira. Mindaan isaa akkasitti gahuu hin didee akka gisee isiin ala jirtu san itti toluu hin didee sababa kanaan kaka'e qabee ofirraa gassi baasaa jechuun ni jammare. Duraayyuu akkasuma waliin jecha wal daddarbaa jiraachaa turan. Osuma wal daddarbaa jiraachaa turanuu warra ofiitiin mari'ate waa'ee isii.
warra ofiitiin gisee mari'atu zabanni tolche kana keessatti yaani maaltu isii hojii rakkisaa wanti jedhu dhufina fakkaata yoo wanta akkasii sun dhufu zabanni tolcheera yaani dubartituu mana ijaara dhiiraaf dubartituu biyya arabaa deemee gubattee dhiiga isii xabgootee namni arrabsamtee tumamtee waan feete taatus dubartituu iyyuu gisee ammaa kana jireenya fooyyessuuf biyya arabaa deema jireenya fooyyessuuf waan hin taane hin qabdu asitti galtumootu ilma dhaluudhaan ilma dhaltee duudatti baatanii jalatti sheekimii adda addaa baachuudhaan gabaa isitti deemuuf rakkata bishaan isin waraabuuf rakkata waamee qabdu dubartiitu rakkata yeroo ammaa kana keessa dubartiirra jira caanan rabbiin nu haa qajeelchu malee rabbiin immootuyyuu jiruu gaarii nu haa jiraachisu du'aayii godhuudha malee lifaatii guddatuyyuu dubartiirratti fe'amee jira yeroo ammaa dhiirti maal qabda dalagattee jiruu kee maan fooyyeffannee yoo jetteen dhiira biyya keenyatiin yeroo ammaa kana maal rakkoo qabata mana qabdu fuudha maal rakkoo qaba diyaaspoora haa tolu maal rakkoo qaba biyya arabaati haa tolu siin jetti ijoolleen ammaa dargaggeeyyiin amma waa'ee jireenya walitti dubbatte waluma jalaa laalanii yanta biyya arabaa deemtee galte birrii qabdi kalas mana isii qabdutti itti galaa inni dhiirmoo waan ta'e bichaaf taa'ee nyaata sababa kanarraa akka ka'e dubartiin teenya kabaja dhabdeerti biyya arabaa deemtee dalaydee dhufte ishii haa fooyyeffattu jiru isillee ishii haa dalaydee jiru isii fooyyeffattee dhufte kabajamuu qabdu ifa achi achitti arrabsamtee osoo nyaatin osoo dhugin halkan guyyaa osoo rafin osoo boqatin dalaydee miidhamtee dhufte asitti illee yoo kabajaa dhabde gaafa isiin waa harkarraa dhabde gaafa isiin birrii sana ofirraa harkarraa fixatte mana isii keessayyuu gadi darbuudhaaf ilmaan isii wajjin akka feetaatan karaatatti akka feetaa rakkattu jechuu dhiira waan akkanaa murteessu kana rabbi isaan haa qajeelchu daawwattoota kiyyaan keessaniin jedhu guddisaati uf eegaa abbaa manaa kiyyattanii xaqabdan duubaatti dhadhaattanii gaafa galtan akka sareen isin nyaanne akka meedaratti hin kuufne waan akkana sii godhaa jira jedha mana birallee fotoo kaasee isin agarsiisuu danda'a dhibbatti namanina yoo haati keessan abbaan keessan firri keessan bira jiraate waan asii isinii godhusan hordofaa hin jiraatin isin abbaa manaa kiyyaa wanta hin jedhe hundaayyuu naa godha jettaniitiin itti ofin gatinaa dhiiratti isin jedha daawwattoota dhiira jechuun marmatu tokko jechuu kiyya osoo hin taane ni jira karabbi jallise karabbi abaare baay'eetu jira. Kanaaf jecha daawwattoota kiyya uf eegaa isin jedha namni ammaa hin amanamu ijoollee gara wajjin qaba guddaa isaati miti sun isin achitti halkan guyyaa osoo dhaabattan fuulli keessan qaamni keessan miidhamee jira umriin keessan achitti isinirraa deemee jira inni tam barbaada taganaa waggaa 14 taganaa waggaa 15 ganaa daa'ima fichuu barbaada isa taata asitti qilleensa nagaa fudhatee akka barbaade jiraata gansaba isin ergitanii zanaa jedhee jiraata kanarraa kaka'e inni yoomillee ijoolleedha iblaan isin ka biyya arabaatti gubattanii biyya arabaatti dhiiga keessan xapha gootanii dalaydanii achi as bilbiltanii keessatti wanti jaalallee jedhamu san wanta akkasiitirraa kusadha hin jedhe daawwattoota keenya dubartiin biyya arabaatti galte achi yoo jirtu dhiira qabattee hongalin hin heerumtu nama isin hin jedhe jira hin jiru galtee jiru ta'e fooyyeffattee ofii kee mataa kee fooyyessitee laal duraan dursitee nama osoo hin taane mataa kee fooyyessite eenyummaan si barbaada ishee ofii ta'i dura namaaf ta'u dura namaaf yaadu dura nama jijjiiruun dura of jijjiiru ofii kee nabsite achi teettee duriyyeen tokko mana naa ijaaraa abbaa mana kiyya maalii kiyyaa waati jette inni gaafa ati galtu mana ijaaraa ta'aniitis fuudhee barbaachisaa ta'e meeqatu jira akkasii dhiiga dhiisee imimmaan dhiisee dhiiga boochisu dubartii meeqatu jira dhiirri kana hubadhaa daawwattoota kiyya seenaan namichi sanarra ga'anii baay'ee na gaddisiise baay'ee boo'ee isiniin jedha daawwattoota kiyyaan kaameraa fuulduratti fakkeessuu yookaan boo'u waan natti hin barataminiif yookaan immoo waan hin barbaanneef malee waan baay'ee na gaddisiisedha daa'imman isii qabattee biyya arabaatti asitti kan sirra dalagaa turte ishii jireenya isii fooyyessuufi asii deemte achitti gaarii namaa taate halkan guyyaa dalaydee dhufte ishii sunillee jiru isii fooyyesseetteeti ara deebiteet immoo mana isii keessaa gadi baafamuu qabdi sa'aatiin taane halkaniin dhiisiifamuu qabdi zaban tolee dubartii mirgi dubartii eegame kana waan hin taane dubartoota keenyarratti raawwatamaa jira gisee ammaa dhiirarra rabbi isin haa eegu isiniin jedha daawwattoota keenya ta ilmoo qabdanis ilmoo keessaniif nafsee teessaniif yaada osoo dhiiraaf hin yaadne dura inni asitti udde gaafa deemtu dilakki haati manaatti jedhamtu akka taa'ee kasee eegsutti hin fakkaate akka fedhatee jiraate yoo nama rabbii sodaate rabbii fi sodaate malee akka fedhatee handamurraa jijjiiramte jiru osoo galuu baatte dhiira meeqatu jira amma gisee amma galii keessaniin jiru jiraame baay'een nama tokko keessaa yoo ta'e akka balalaa hin galin jireenyi wadda dhiisimee abbaa manaa dhiisati gisee amma maatimmaan keessan haadha abbaan keessan obboleeyyan teessan gali ga'ee achitti umurii fixattee gali ga'ee namni isiniin jedhu hin jira
Allah haala min jira jettanii komentii na barreessaa yaada keessan. Nama tokko yoo ta'e malee namni baay'ee yeroo amma dalagaa jiruu waddadde yeroon gaafaati dulloomsatti ni duute fooyyee waddiire akkasumatti fakkaata garuu jiruu waddadde akkuma taa'e dalagaa jiruun yoom rakaftu warra jiru akkasumatti jiraataa jira galtanii jiruu teessan jiraachuu muftii qabdan nagahee gaafa jettan namaan dhagahina ashii yoomiyyuu si gahee gal namni siin jedhu hin jiru. Ulala maatii keessan laalame jecha ani jedhu kun fira keessan abbaa manaa keessan irraa yookaan immoo warra keessan irraa yoo isinitti dhufe anatu balleessaa qabanatu waan taane haasa'e yeroo baay'ee ani garuu dubartii biyya arabaa jirtu hin dhufti gizee achi jirtu isin maraafuu ergitee maraayyuu rakkoo isaa irraa furte gaafa as galtu wanni isin dalayde hin jiru hatta maatii isii yoo ta'e bakka deemika maal gootaree jireenya akka waddade akka argitu kana deemika akka deemtu. Yani jajjabeessan malee akka teettee asitti jiruu fi jiraattu akka teettee asitti gaarii qabattee ilma guddifattee jettu abbaa manallee ta'ee maatillee dubartii biyya arabaatti galte hin jajjabeessu maaliif akka ta'e rabbi haa beeku. Akkana isiniin jedha daawwattoota keenya osoo haasa'ee sa'aatiin tokko nan ga'u waa'ee nuti tana dhugaa rabbi baay'ee natti dhagahama baay'ee gaddeera daawwattoota kiyya garuu homaa gochuu hin danda'amu. Obsaan aanan goromsaa dhuga jedhee isiifillee gara tokkoon rabbisii jira gara tokkoon immoo seerrillee hin jira. Nama tokko isa yani inni amma abdatee osoo addaallee hin baate qabeenya isiin dhiiga ofii tuftee biyya rabaa dalaydee dhufsanillee seerri isaa qooda. Kalaasiin qoodata guuttete biyya rabaa rabbiin abaaree ammallee hin fuudhata birallee kana abdatee dhiirri amma kanaa jecha daawwattoota keenya hin gowwoominaa hin shawwadamina isiniin jedhaan. Hin gowwoominaa guutte dhiirti. Birrii qabaanna guutte dhiirti yani dhiira zabana rabbitu birrii bitamsiise dhiifa manaa godha kadalaydaniitiniin dhiiga keessan xab gootaniitiniin mana keessan bulchitan baay'ee jira waan ta'e dhiifa manaa godha dhiira walitti qabdeetiniin maarabsita akkanaan hin jenne daawwattoota jaaladheeti miti seenaan an dhagee wanti siin himte kun baay'ee keessa kiyya na dhukkubsee anillee siddatillee maal akka ta'e arge waan ta'eef biyya keessattillee rakkinillee bal'inillee maal akka ta'e arge waan ta'eef baay'ee waan namatti dhagahamu waan ta'eef natti dhagahameetiin haasaa jira. Yoo balleesse dhiifa manaa godha yaadni kiyya immoo yaada sirrii yoo ta'e laayikii gochuun viidiyoo kan akka nama bira ga'u naa taasisa. Komentii keessa yaada keessan naa barreessuu hin irraanfatina isiniin jedha daawwattoota kiyya haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan nu tura fayyaa naa ta'a rabbiin bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatu isiniin jedha daawwattoota kiyya baay'ee.